Maqaa Abbaat kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Ani maqaan koo Luba Tasammaa Boggaalaan jedhama. Hojiin ani hojjedhu tokkummaa waldoota kiristaanaa warra Abbaa Mul'ataa Salaam Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa magaalaa Amboo godina Shawaa Lixaa keessa hojjedha. Ergaan asirratti dabarsuu barbaadu waldaan kiristaanaa lattuu hafuuraa Waaqayyoo idila addunyaa gara godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo hojii Waaqayyootiif addana kanatti waldaa konferensii guddaa qopheessitee jirti. Baga nagaan dhuftanii isiniin jecha akka tokkummaa keenyaatti hojiin kun hojii milkaa'inaa, hojii guddinaa, hojiitti sabni Waaqayyoo fayyan, nageenyi, araarri, tokkummaan akka inni biyya keenyaaf naannoo keenyaaf ta'utti. Egaa sagantaa sana gubbaa irratti hojii Waaqayyoo hin hojjetamaa, dhukkubsatootaaf hin kadhatamaa, biyya keenyaaf hin kadhatamaa, konferensii guddaa, konferensii cimaa waldaan kun qopheessite waan jirtuu fi irratti namni hundumtuu akka hirmatu, hirmannaa akka taasisu, namoonni dhufanii akka fayyan, namoonni dhufanii akka baratan, keessummoonni lafa garagaraarraa hin dhufus waan ta'eef jimaata alanaa waarii boodaa qabee hamma dilbata guyyaa guutuutti hojii ajaa'ibsiisaa Waaqayyo lafa sanarratti waan hojjetuuf irratti nus akka tokkummaa keenyaatti waan sin affeerruu fi akka irratti argamtan isiniin jenna. Bakki konferensiin kun itti gaggeeffamu magaalaa Amboo ganda Hora Ayeetuu naannoo zoonii tokkoffaa baa ta'ee daandii Gamshuu Bayyanaa gara olitti meetira 100 keessa seentanii bakka sanatti argama. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa wangeelaa mootummaa Waaqayyoo barsiisaa jedheera waan ta'eef nus ergaa gooftaa kana qabannee baga nagaan dhuftan isiniin jennaa. Baga nagaan dhuftanii kan milkaa'inaa, kan nagaa, kan araaraa, kan ayyaanaa isiniif haa ta'u. Guddaa galatoomaa.